Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kun sagantaa addaa keenyaati. Sagantaa addaa har'aa keessatti Dr. Gammachuu Olanaa qabannee dhiyaanneerra. Dr. Gammachuu Olanaa USA Steetii Minnesota keessaa luba ta'eeti kan tajaajilu. Dr. Gammachuu Olanaa wajjin hadha sochiinni keessumaa hawaasa Oromoo biyya alaa keessatti gochaa ture waggoota dheeraatii fi ammas kan inni itti jiru jechuudha. Ilaalchisee gaafii garaagaraa dhiyeessinaa fi deebii nuuf kennaa. Gaafiif deebii isaa waliin discussion isaa waliin goonurraa waa hedduu akka barattan abdii guddaa qabna jechuudha. Mee gara kallattiidhaan gaafiif deebii keenyaatti odoo hin ce'iniin dura Dr. Gammachuu Olanaa eenyuun akka ta'e gabaabseetii nutti hima jechuudha. Maqaan koo Luba Gammachuu Olaanaati. As kan jiraadhu as Steeta Minnesota keessan jiraadha. Tajaajila waldaa kiristiyaanaati. Ijoollee durbaa 3 qabaa, warra manaa 1 qabaa. Ayyaana Waaqayyoo keessatti waldaa kiristiyaanaa tajaajila. Akkasumas immoo gaafa carraa argadhee yeroo Waaqayyoo carraa sanaaf kennutti saba koos namoota garaagaraa nan tajaajila. Biyya kana keessa amma gara waggaa 12-13 ta'eera. Baay'ee gaariidha. Egaa kallattiidhaan gara gaafii keenyaatti ceenaa ulfaadhaa galatoomaa luba Dr. Gammachuu Olaanaa. Egaa isin luba waldaa kiristaanaa taatanii tajaajiltu biyya Ameerikaa keessatti. Akkasumas immoo waggoota dheeraatiif hawaasa Oromoo biyya sanaa keessatti siyaayinaan yeroo hirmaattan in argina miidiyaa garaagaraa irratti jechuudha. Keessumaa immoo yeroo Oromoon qabsoo geggeessaa turetti eenyuma kana Oromoonni hedduminaan naannoo Somaaleerraa yeroo buqqa'an namoota goofandii banuudhaan gargaarsaaf qarshii walitti qabaa ture adda dureedhaan keessa akka turtan odeeffannoo ni qabna. Sana qofa miti OMN yeroo established ta'aa ture keessaa namoota akka koreetti haa ta'uu hirmaannaa gochaa turan keessaa ni jirtu. San qofa miti sana duras immoo luboota waldaa kiristaanaa walitti qabuudhaan State Departmentii deemuudhaan waa'ee dhimma Oromoo jara waliin haasa'uudhaan hirmaannaa gochaa turtan jechuudha. Kana qofa miti hirmaannaan keessan hedduudha. Mee akka luba waldaa kiristaanaatti maaltu isin kakaase akkasin waa'ee dhiitamuu mirga saba keessaniif dubbattan sagalee akka taatanii fi maaltu isin kakaase? Lubummaan waldaa kiristaanaa fi hojiin akkanaa suni wal kan simudha moo walitti kan bu'udha? Namoonni tokko akka walitti bu'uu fi lubni namoonni kiristaanonni waa'ee mirga saba ofiitiif dubbachuun sirrii akka hin taane kan dubbatan jiru waan ta'eef jechuudha. Isin garuu lubadha. Nama Waaqayyoon jaallatu akkasumas nama mirga saba ofiitiif dubbatudha. Maaltu isin kakaase akka sana gootaniif? Gaaffii kana gabaabaatti deebisuuf kan na kakaase waan biraa tun ta'e sagalee Waaqayyootu na kakaase. Ani nama amantiiti. Amantiin immoo yaada duwwaa yookaan qalbii keenya keessa duwwaa jira tun ta'in itti jiran. Kanaaf wanta waldaa kiristiyaanaa keessattis godhu, hawaasa keessattis godhu jireenya kiristiyaanummaa isa Waaqayyootti na waame jiraachuu goota akka kanatti nu hubadhani. Kanaaf yommuu waldaa kiristiyaanaa tajaajilus hawaasa keessattis yommuu qooda garaagaraa qabaadhu kakaasi koo sagaleedhuma Waaqayyooti. Egaa miidhamni biyya keenya keessa jiru immoo hundumti keenya ijoollummaa keenya qabnee keessatti guddannee keessatti arginee ani yoo dhuunfaa kootti na gaafatte yeroo elementarii jiru kaaseen rakkinaa kana qaamaanis argaa ture. Maatiin koos itti miidhamaa turanii keessumaa abbaan koo luba waldaa kiristiyaanaa ture. Kanaaf yommuu isaan hidhamanii tortured ta'anii jechuun first hand experience isaas nan argan ture nan qaban ture. Inni utuma ta'eeyyuu jiru garuu miidhamni saba keenyaa hunduma keenyarra ga'ee saayikooloojii jechuun qalbii keenyarra sin ga'a, jireenya keenyarra sin ga'a. Garuu akka nama amanaa tokkootti anaani aarii sana yookaan
isa duwwaatu na kakaase jireenyuma dubbii waaqayyoo sanitti jiraadhutu na kakaasee qooda fudhadhe amma dandeettii kooti amma hin danda'u lafan itti gochuu danda'utti lafa kanaaf isuma kanaadha kanaaf akka kanatti yoon deebisee qaba akkuma kanatti nu badhasa amma irratti akkuma kanatti ni ilaala. Hubannaa dubbii sagalee waaqayyooti kan inspire kan na kakaasee yaada jedhudha. Baay'ee gaariidha. Hubannaan dubbii sagalee waaqayyoo soorsiin yookiis burqaan kaka'umsaa keessanii dubbii sagalee waaqayyoo ergatee namoonni hundumtu jechuudha. Kiristaanonni hundumtu keessattuu immoo luba ta'anii namoonni tajaajilan akkuma keessan kana kaka'umsa sana qabaachuutu isaanirra jira jechuudha. Kanadha kan hubannu. Yeroo ta'e keessaa jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo biyya alaa gara tokkotti akka dhufanii fi namoota carraaqii godhan keessas turtaniitu keessattuu yeroo sana Jawaar Faajjii walitti dhiyeenyaan hojjetaa akka turtan ni beekna. Mee muuxannoo isin qabdan jaarmiyaalee Oromoo sana walitti fiduudhaan abboota amantii waliin ta'uudhaan aktivistoota garaagaraa waliin ta'uudhaan jaarmiyaaleen Oromoo bakka garaagaraatti ciccitanii xixiqqatanii humni isaanii gadi bu'ee ture san walitti fiduudhaan akka isaan tokkummaa qabaatanii humna qabaatan gochuu keessatti shoora taphataniitu mee sana akkamittiin akka jalqabdan hariiroon isin namoota kabiraa waliin qabdan namoota akka Jawaar Muhammad fa'aa waliin maal fakkaata ture muuxannoo achirraa qabdan itti gammachuu qabdu yeroo sana waan keessa dabarsitan mee odoo sheer nuuf gootani. Egaa wanti kun bal'aadha garuu ani gabaabaadhuma dubbachuu barbaada. Tokkoffaa rakkinni biyya keenya keessa jiru akkumuleeshiniin isaa yeroo dheeraa kan turedha. Miti baay'ee dheeraa kan ture namooti baay'een kan itti miidhamanii rakkinni siyaasaa keessumaa furmaata dhabuuni akka inni ba'aa guddaa ta'e hin arginu hundumti keenya. Waldaa kiristaanaafis ba'aadha, uummataafis ba'aadha. Isa kana keessatti immoo hundumti keenya qooda qabna. Waldaan kiristaanaas qooda qabdi. Kanaaf lubooti yeroo garaagaraa gaafa wal geenyu hin mari'an akkamittiin hojii lubummaa keenya bukkeetti tajaajila waldaa kiristaanaa bukkeetti akkamittiin gargaaruu dandeenya hawaasa keenya uummata keenya akkamittiin gargaaruu dandeenya kan jedhu yaadi garaagaraa hin ka'a ture. Tokkummaa keessumaa tokkummaa waldoota Oromoo gidduutti yeroo walitti qabamnu wanti kun hin ka'a ture. Lubooti dhibamanii waa'ee kanaa haasa'u turan. Kanaaf dhumarratti kan irratti waliigallee anis itti qalbii koo kennee irratti amma dandeettii kootii irratti hojjechuu yaade fakkeenyaaf biyya keenya keessatti geeddaramsi akka inni dhufuu fi ijaarsatu barbaachisa. Akkasumattiin jechuun gaaffiin uummataa na uummati qabu kun deebi'uu fi ijaarsa siyaasaa cimaatu barbaachisa. Ijaarsa siyaasaa dhaabbatee gaaffii uummataa kana fuudhee deebii itti kennuu danda'utu barbaachisa. Isa kana keessatti dhaabota uummata Oromoos kan sabootii biraas karaa danda'an hundumaa waan danda'an godhaniiru. Garuu rakkinni keessumaa karaa amma saba Oromoo yommuu ilaallu dhaabota siyaasaa yommuu ilaallu waa'ee uummataa otoo hin ta'in walitti qabachuu dadhabuutu ture. Maaliif yommuu dhiibbaa garaagaraa godhanii dhiibbaa garaagaraa gochuu sana keessa yommuu humni isaanii karaa garaagaraa miidhamu dhaaboti kun gargar babba'uudhaan maaliif gargar babba'uudhaan uummata kanas immoo wanta burjaajessa fakkaatu. Kanaaf yoo dhaaboti kun mataan isaanii walitti qabate ijaarsa isaanii cimsanii gaaffii uummataa kun karaarra akka inni bu'u deebii akka inni argatu gargaaruu danda'a wanta ta'eef nuti immoo akka wanti nutti amanu tokko waldaan kiristaanaa hojiin ishee ni jalqabaa lubooti waldaan kiristaanaa hojiin isaanii ni jalqabaa. Afaan Ingiliffaatiin reconciling presence jechuun qaama jireenya isaaniitiin namoota warra wal dhaban kan akkaataa isaan itti wal simachuu danda'an wal hubachuu danda'an faasiliteetii gochuu dandeettii isaa qabdi waldaan kennaa isaa qabdi maaliif waa'ee araaraa haasofna wanta ta'e waa'ee araaraa waa'ee dhiifamaa waa'ee wal danda'uu haasofna lammaffis immoo waa'ee cubbuudhaa hubannaa gahaa qabdi waldaan kiristaanaa idealistii miti nuti cubbuun akka inni jiru cubbuun waan hundumaa diiguu akka inni danda'u namni hundumtuu balleessuu akka danda'u beennaa garuu
kan ittiin sirreeffamuu danda'u namni yoo walitti dhufee waliin haasa'ee waliif dhiise deebisee yaada haaraa qalbii haaraadhaan waa fuulduratti fiduu hin danda'a waan jedhu waan qabnuuf isa kana yoo gargaarre jechuudhaan walitti qabne isa kanas isaanis dhaga'anii dhufanii gara dhaabota 4-5 fakkaata yeroo dheeraa fudhatanii walii wajjiniin haasa'anii tokkummaa qabaachuu yaalanii akka garaa keenyaatti utuu isaan bifa qabatee humna qabatee yeroo ta'eera akkas ta'eera ta'e nu gammachiisaa haala irra keessa jirru keessa hin dhannu turre garuu akka garaa keenyaatti adeemuu hin dandeenye. Egaa kan inni agarsiisu tokkoffaa dadhabinuma dhaabota siyaasaa qobaatti qabanii akkasumas immoo dadhabinuma warri geggeessanis qaban agarsiisa. Lammaffaas immoo dhiibbaan karaan biraan irra jirus humni isaa guddaa akka inni ta'e agarsiisa. Inni kun egaa yeroo keessa hin hiikama jennee yaadna. Egaa kana keessaa dhufe hawwii kana keessaa dhufe. Hawwiin kun immoo dhaabota kana iddoo tokkotti walitti qabuutu hin ta'in akka isaan kooppereetii godhanii instituushinii jabaa ta'anidha. Maaliif biyya keenya keessatti rakkina hawaasaa furuun dhaaba istiraakcharii qabatee cimaa ta'e duwwaa yoo jiraate duwwaadha kan furuu danda'amu. Kan ijaarsi cimaan yoo jiraate duwwaadha. Lafa ijaarsi cimaan hin jirretti rakkina qaba. Lammaffaa immoo yeroo sanatti sochiin uummataa guddaa waan tureef sochiin uummataa sun immoo gara inni itti adeemu waanta beeknuu fi waanta isas gargaaruu barbaannuuf. Ani keessumaa kan inni itti amanu peaceful movementiin kuni hojii sirriidhaa karaa qajeelaadha. Sirna dimookiraasiittis kan geessu isa kanaadha. Jedheen amanan ofii dhuunfaa kootitti akka kun amantii kooti. Lammaffaa immoo akka lubaattis kanatti amana. Gadaramsa cimaas kan fiduu danda'u isa kanaadha. Biyyoota fakkeenya yoo fudhattani biyyooti peaceful movementiin jechuun karaa nageenyaa mormiin karaa nageenyaa ta'anii gara dimookiraasiitti darbuu fi carraa guddaa qabu warra hidhannaadha lolaniirra. Biyya keenya keessatti fakkeenyaa fi ilaala South Sudan ilaala Eritrea ilaala Itoophiyaa iyyuu ilaala warri qawween dhufanii yeroo hundumaa dhumarratti kan isaan ta'anii warra abbaa irree ta'u. Tendensiin isaa kun biyyoota kan keenya duwwaatu hin ta'in biyyoota kaan iyyuu jira. Nummoo kana waan hawwinuu fi sochiin uummati akka kanatti gurmeessee dhufe kun biyya Itoophiyaa keessatti carraa guddaa kan Waaqayyo nuu fideedha jennee waan amannuu fi yoo dhaaboti kun akka isaan kanas gargaaran yoo gargaarre qooda keenya baana jennee waan amannee fi isa kana akka isaan irra cimsan iyyuu gargaaran akka isaan isatti iyyuu danqaa hin taanee fi akka isaan gargaaranii inni kun akka nija godhatu dhiibbaa gochuu ture. Hammam godhateeraa isa jedhu hin beekne. Kanaaf garuu amantii kana keessaa dhufe. Arras isuma kanatu barbaachisa jedhee amana. Sochiin uummataa immoo guyyaa tokko ka'ee kan dhaabatu miti. Yeroo hundumaa jiran, yeroo hundumaas ta'utu jira. Yeroo hundumaa dhiibbaadhaanitu sirna dimookiraasiidhaa fooyya'aa mootummaanis geeddaramaa wanti isaa toora qabachaa adeema. Egaa ilaalcha kana keessaa dhufe gabaabaadhumatti. Isinni hojii lubaatti kan hojjettanii hojii hafuuraatti kan hojjettanii inni sun immoo kan hafuuraa miti waa'ee mirgaa siyaasa dhaaba siyaasaa walitti qabuun namoota waldaa kiristaanaa keessaa ala ta'anii jiru hojii hojjechuun sun jedhanii namoonni isin ceephaa isin kiristaas gochuu danda'u jechuudha. Dhiibni isin qabdan maali kanaaf namoota bifa kanaan gaaffii isinitti dhiyeessanii amma akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu namoonni kiristaanota Itoophiyaa ta'an keessumaa waldaa afaan Amaariffaatiin tajaajilli kennamu keessatti jawaariin dimonaayiz godhanii dhiyeessu. Hundumti keenya beeknudha kun. Sun sirriidhaa sirrii miti seeru keessan deemnu sirrii akka hin taane ni beekna. Mee namoonni akka kana nama dimonaayiz godhan wangeela Kiristoos lallabaa jechuudha. Jaalala isa ta'e Kiristoosiin qabaachaa nama dimonaayiz nama jibbaa akka seexanaatti nama piikchar godhanii dhiyeessaa jechuudha. Namoonni akkasii sochii isin gotaa turtan san gaafa kiristisaayizii isin godhan akkamittiin ofirraa faccistu? Ani kanaaf ani ofii kootii akkuma sila jedhee sagalee Waaqayyoo irra dhaabadhee dubbadha kan hundumaa kanan godhus amantii kooti kun. Anaa fi amantiin
sammuu keessa yookaan garaa keessa duwwaamin. Amantiin jireenya naaf. Sagaleen Waaqayyoo kana nutti dubbata. Waaqayyo nuti amannu kun immoo Waaqayyo distaansii taa'u miti ofii isaatiiyyuu. Waaqayyo kuni involvii kan godhudha jireenya namaa keessatti ofii isaatiiyyuu. Fakkeenyaaf kakuu moofaa keessatti fudhattanii Waaqayyo achuma ofii isaatii ta'ee iyya saba sanaa dhaga'an ture. Ofii isaatii hin dhufe jedha. Gadi dhufeetu miidhama saba kanaa dhaga'eetu ofii isaatii keessatti hirmaata. Akkamittiin keessatti hirmaata? Karaa raajotaa keessatti hirmaata. Karaa lubootaa keessatti hirmaata. Ayyaana isaatiin saba isaa geggeessuudhaan dubbii isaatiin keessatti hirmaata. Booddana kana immoo karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos gara jireenya keenyaa dhufee namummaa keenya, dhiibuu keenya, ba'aa keenya hunduma wanta nama tokkorra hin ga'a jedhame hundumaa turre ga'e. Amma fakkeenyaaf waa'ee qabqajeellummaa yoo haasofne qabqajeellummaa dhabuun inni olaanaan gooftaa Yesuus Kiristoos irratti ta'e. Maal akkamittiin xinnummaa isaatti hin ari'atamne ilma Waaqayyoo ta'ee dhufe xinnummaa isaatti garuu maaliif ari'atan? Aangoo nurraa fudhataa jedhanii sodaatan. Wanta ta'eef yeroo warri mootota yeroo sana turanii xinnummaa ijoollummaa isaatti akkuma keenya baqataa ture. Akkuma keenya biyya gadhiisee baqatee biyya Misiriin dhaqe. Achi immoo yeroon isaa fooyyoo biyyatti deebi'e. Yommuu tajaajila isaa immoo namoota warra dagataman warra qaama isaanii irratti sammuun isaanii miidhame seexanni aangoo irratti qabu isaan kanatu bira dhaqee qaamaanii isaaniin tajaajila harka isaatiin qabe. Yeroo sanatti abbootii amantii jara kana harkaan iyyuu hin qaban turan, hin baqatu turan, of xureessuu hin barbaada wanta ta'eef. Kanaaf wanta gooftaa Yesuus Kiristoos godhee isaaniin ceephoo itti ta'e. Kanaaf warra abboota amantiyyuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin jibban. Dhumarratti yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannifamuu isaa ilaaltanii fakkeenyaaf Phiilaaxoosiin fuulduratti geessanii warra abboota amantii durattis maalidha cubbuun isaa inni gaafatan miti. Cubbuu tokkoyyuu hin qabu. Cubbuu tokkoyyuu nama hin qabnetu hattuu wajjin fannisan. Amma yoo kana ilaalle Waaqayyo hamma kana hirmaate jechuudha dhiphina namaa keessatti, jireenya namaa keessatti. Kanaaf nuti amantoonni immoo kan itti waamamne amantii biraa uumuudhaaf hin waamne, duukaa bu'uudhaaf waamne. Maal duukaa buuna? Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buuna. Akkamittiin duukaa buuna? Jireenyaan duukaa buuna. Garuu sagalee Waaqayyoo keessatti jira. Eeggannaa dubbii Waaqayyoo keessatti jira. Kanaaf akka kanattiin yaada, akka kanattiin keessatti maal? Si'a baay'ee namooti kan isaan gaaffii kaasan sagalee Waaqayyoo gaa'aatti beekuu dhiisuurraa kan ka'edha. Tokkoffaa. Biyya keenyatti immoo shaakalli inni lammaffaan warri aangoo siyaasaatti dhufani hamoodha. Hamoo duwwaatu hin ta'ini warra abboota amantii kanaa qajeelummaa akka isaan hin dubbannee fi dhiibanii pariifaritti baasaniiru. Bara dargiidhaa aariyatamatu ture waldaa kiristiyaanaarra. Kanaaf namni siyaasa harkaan qabee nama korreentii harkaan qabeedha jedhu jechuun hin hidhamta. Kanaaf amma amanaan taa'ee lubii waldaa kiristiyaanaa filachuu ture jira. Hidhamuu moo dubbii Waaqayyoo dubbadhee jechuun qajeelummaa dubbadhee hidhamuu moo afaan koo qabadhee hamma hin danda'e Waaqayyoon tajaajilee. Kanaaf namoota filannaa godha jechuudha. Filannaa jechuudha. Kun egaa kan dhufu shaakala biyya keenya keessa jirudha. Lammaffaan sagalee Waaqayyoo wallaaluudha. Inni sadaffaan immoo warroonni dubbii Waaqayyoo kana micciiranii ittiin saba joonjeessanis jiru. Dubbii Waaqayyoo kana micciiraniitu ittiin namni akka mirga isaa hin gaafanne, namni akka qajeelummaa hin dubbanne kan godhan jiru. Kana sadan hunduma isaa sirriitti ilaalee namni garuu gara dubbii Waaqayyootti deebi'ee wanta dubbiin Waaqayyoo jedhu filachuutu irra jira. Fakkeenyaaf Maatiyuus boqonnaa 5 keessa yoo ilaalle maal jedha gooftaa Yesuus Kiristoos isin soogidda biyya lafaatiidha jechuun soogidda biyya lafaati jechuun maal jechuudha? Amma soogidda fakkeenyaaf yoo nyaata keessa buufte malee soogiddummaan isaa maa hin baasu, qilleensarra taa'ee maa hin baasu. Amma amanaan tokko yoo biyya lafaatiif soogidda ta'uu barbaade mana isaa keessa ta'ee dhimma maalii baasa? Faayidaa tokkoyyuu hin qabu, hin gatamaadha. Kanaaf amanaan tokko soogiddummaan isaa yommuunni hirmaannaa isaatiin waldaa kiristiyaanaa keessatti, tajaajila wangeelaa keessatti, hawaasa keessatti hirmaachuu ture jira. Kan eeggachuun namarra jiru garuu yommuu hirmaannu akkuma warra poolitikaadhaa hamminaan, inaaffaadhaan, aariidhaan jibbaan ta'uu irra jiru.
yoo aariidhaan jibbaan ta'e nuti warra mirga namaa sarban irra alan jiru. Maaliif carraa isaa gaafa arganne nuyyuu mirga namaa sarbuuf jirra jechuudha. Kan inni ta'u irra jiraatu jaalalarraa ta'utu irra jiraata. Akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos nu jaallatee nuuf du'e wanta amma birmaduu baaneef sodaa waan hin qabneef jireenyaafis du'aafis sodaa hin qabnu gooftaa Yesuus Kiristoos nurraa fuudheera wanta ta'eef. Jaalala sanaatiin gammanneetu namoota miidhaman kan akka isaan hin miidhamnee fi isaaniif dubbanna. Isaaniif yommuu dubbannu garuu ammas ulfinni isaa gara Waaqayyoo ilaala. Inni kun egaa sagalee Waaqayyoo ifaadha waa'ee kanaa. Garuu barsiisii garaagaraas immoo jira, barsiisii dogoggoraa jira. Garuu akkuma sila dubbadhe tokkoffaa sagalee Waaqayyoo wallaaluu, lammaffaa shaakalumti biyya keenya sodaarraa kan ka'e. Maaliif biyya sanatti namni yoo waa dubbate mana dhatti nama naqu wanta ta'eef namni maatii qabaa, ijoollee qabaa, jireenya qabaa. Kanaaf si'a tokko tokko filannaa gochuutu jiraata. Inni sadaffaan na yaadadha biyya keenya keessatti yeroo waldaan kiristiyaanaa ari'atamtaa turte lubooti filannaa gochuutu ture. Yoo dubbatanii waldaa kiristiyaanaa guutummaatti cufu wanta ta'eef waldaa kiristiyaanaa guutummaatti cufanii tajaajilli wangeelaa dhaabbachuurraa obsuu filatan, tolereeshinii filatan. Inni kunis jira. So waan garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf baay'eeyyuu nama ceepha'uu hin dandeenye. Namooti warri ayyaanni isaa Waaqayyoo isaaniif baay'ise garuu qooda barbaachisaa. Yoo qooda hin baanu ta'an itti makamnee hawaasa kana keessaa qooda hin qabnu ta'an warra hamoo warra aangoo seexanaatiin geggeeffamanii fi iddoo dhiifna isaan immoo gaafa carraa argatanii warra kaan hidhaatti gashuu duwwaayyootu hin ta'inii nuuniyyuu jireenya amantii keenya nurkaa fudhatu. Itti makamuun kun waldaan kiristiyaanaa amanaanii hawaasatti makamuun ofii isaatiif jedheeti, tajaajila isaatiif jedheeti. Maqaan Waaqayyoo ulfinaanii saba keessatti akka inni waamamuu fi itti hirmaata jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo waa kanaa ifaadha. Anna yaadadha yeroon mana barumsaa teologii baradhee tiisisiin kun kan Bachelor of Theology'dha. Waa'ee kanaati. Waa'ee qooda waldaa kiristiyaanaa sirna dimokiraasii dhaabuu keessatti maaliidha kan jedhu ture. Isa kana immoo kan itti dhufee yeroon dubbisee ilaaluu keessaa dhufee anaafis immoo hubannaa gaarii naa kennee sammuu koos immoo baay'ee naaf bane. Kanaafis immoo Waaqayyoon nan galateeffadha. Isa kana immoo fakkeenyaaf akka luba guddinaa fa'aa namoota garaagaraa seenaa isaanii baay'een dubbisee warra abbootii keenya isaan hojjechaa turanis baay'een dubbisee sagalee Waaqayyoo wal bukkee qaba ilaalee inni kun anaan na gargaara jechuudha. Kanaaf qorachuun barbaachisaadha. Inni dhumaa waa'ee fakkeenya waa'ee Juwaar kaafte. Juwaariin kan hin beeku yeroo inni dargaggeessa ta'e biyya kana dhufeedha. Yeroo inni Kalifoorniyaa dhufee mana barumsaa dhufee achitti wal barree achitti argee yommuu achitti argee haasaa isaarraa ka'ee akka inni nama dhiibbaa guddaa uumuu danda'u achirratti arge. Lammaffaa yeroo namooti keenya wanta fakkeenyaaf jechoota rakkisaa ta'een dubbatanii eenyummaa isaanii ibsuu hin dandeenye inni ofii isaatii riskii fudhatee maal akka yaadu akkamittiin akka amanu fuulduratti bahee dubbate. Inni sadaffaan kan si'a baay'ee dagannu yeroo dheeraa biyya alaa kana waan hin tureef yeroo dheeraadhaa fi dhaaboti biyya kana jiranis namooti biyya kana jiranis qabsoon karaa nagaa kun hin hojjete jedhanii nama nan turan. Inni fuulduratti ba'ee nama dubbateedhaan kanaaf ani Juwaar wanta inni hojjetu kana baay'een itti gammades waan karaa qajeelaas ture. Dhuguma immoo sochiin uummataa inni karaa peaceful movement inni jennu kuni dhiibbaa guddaa biyya sana keessatti inni Juwaar baay'ee itti cichee isa qofaa isaatu hin ta'in warra kaanii wajjiniin warra sagalee isaanii kan hin dhageenye irra baay'eetu jira kan isaa wajjin hojjechaa turani. Isaan kun itti cichanii waan hojjetanii fi biyya sana keessatti geeddaramsa fide duwwaatu hin ta'in namni inni sodaatu iyyuu humna horate. Amma geeddaramsa fiduu hin dandeenye akkamittiin sagaleedhuma keenyaanii wal gurmeessinee dhiibbaa uumuudhaani. Kun bu'aa gaarii biyya sanaaf kenname bu'aa guddaa inni fideedha. Warri isaa wajjin hojjetanii dhaabotii garaagaraas kan keessatti qola fudhatanii warri dhaabota kana jalqaba ijaaranii baay'ee isaanii nan beekan amma asirratti dubbachuun hin barbaachisu. Isaan kun hundumtuu wanta kana uumuun isaanii
utubuun isaanii gargaaruun isaanii gaariidha. Nuufis waldaa kiristaanaa keessa luboota jiruufis carraa nuuf kenne akka nuti ija jabaannee dhaabbannee wanta ittamannu kana fuulduratti dhiibnuu fi fuuldurattis kanatu barbaachisaadha. Ati hirmaannaa hedduu qabda turte jalqabarraa jalqabee luboota walitti qabuudhaan gara State Departmentii deemtanii dhimma Oromoolee dubbataa turtanii xalaa barreessaa turtanii kunoo isuma amma dubbataa turte Jawaar Faajjiniinii jaarmaalee Oromoo walitti fiduu kun hedduun tureera muuvimentii garaagaraa gootaati kan turtanii amma yeroo ammaa kana jechuudha rakkoon saba Oromoo irra ga'aa jiru haalaanuu dabalee wal xaxee dhiigaa jiru. Dhiibbaan irra ga'aa jiru namni hidhamuu du'uu mirgi sarbamuuni yoo dabale malee kan irrate miti yoo wal xaxe malee kan laaffate miti. Garuu sun muuvimentiin duritti isin turtan sun namoonni walitti dhufanii sagalee ta'uun suni amma mul'atu. Bifa isaa geeddaratee underground deemaa jira moo akka durii sana sagalee ta'uutu barbaachisummaa isaatu hafe moo maayinni. Inni kun rakkina baay'ee keessaa dhufuu danda'a. Garuu waa tokko nu jechuudha. Amma fakkeenyaaf qabsoon karaa nagaa godhamu maas muuvimentiidha. Qabsoon karaa nagaa godhamu kuni dhaabota tokko lama sadiin godhamu miti. Namoota volontarii godhantu walitti dhufee godha. Namooti kuni fakkeenyaaf biyya sana keessatti fudhattee caasaa duwwaatu jira miti. Uummatatu wal dhaga'ee walitti wal duukaa ka'eetu dhiibbaa godha ture. Amma dhiibbaa yommuu godhu yeroo hundumaa hawaasi ka'ee yommuu dhiibbaa akkasii uumu karaa nagaa uumu gaaffii isaa kana fuudhee kan political realization itti geddaruu jiraachuu ture jira. Maaliif uummati ka'ee mootummaa ta'uu hin danda'u. Akkuma ittiin maasiin kun ka'ee ta'uu hin danda'u. Isa gaaffii uummatii kaase kana kan hundumaa fudhatee qindeessee gaaffii sana gara siyaasa qajeelatti geddaruu humni jiraachuu ture jira. Yommuu nama taa'ee ilaalu kun namoota amma ceephoo fakkaachuu danda'a. Yommuu nama taa'ee ilaalu uummati hamma kanayyuu qalbiinsaa ka'ee humnaan ka'ee fuulduratti yoo dhufee dhuma mirga isaa gaafatee dhiibbaa hammana uumeyyuu dhaaboti siyaasaa garuu bilchina sanarra hin turre. Dhaabotumti siyaasaa kan Oromoo duwwaayyuu mitanii Oromoo duwwaayyuu asuma dhaabotumti siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa jiranii bilchina sanarra hin turre. Bilchina gaaffii uummataa kana fuudhanii itti dhimma ba'anii gara political realization itti geddaranii biyya sana gara barbaadamutti gara mirga namaa gara sirna dimokiraasii dhaabuut bilchina sanarra hin turre. Ammas isumatu jira. Ijaarsi kun ammayyuu rakkina ijaarsaatu jira. Rakkinni ijaarsaa waan jiruufi amma uummata komachuun hin danda'amu. Rakkinni ijaarsaa kun immoo isa kan akka inni booda setbackii godhe akka inni qabbanaa'u akka inni xinnoo ishee afur isa tasgabbaa'u godhe. Tasgabbaa'uun isaa hammeenya hin qabu. Maaliif tasgabbaa'uu isaa sanatti iyyuu carraa kennaaf ture dhaabota siyaasaatiif akka isaan hojjetaniif. Dhaaboti siyaasaa garuu walitti deebi'an. Maalitti deebi'anii isa uummati fedee fuulduratti fide kana saamuutti deebi'an. Wal harkatti qabuutti deebi'an. Amma fakkeenyaaf akka namni yommuu waa namni ijoollee waa wal harkatti qabdu maal ta'a wanta gaafa waa wal harkatti qabdu hin ciccita. Amma isaanii walitti waan galagalanii fi wanta kana mari'atanii tasgabbiidhaan wal harkatti qabuurra akkamittiin gara fuulduraatti adeemuu dandeenya. Biyya kana keessa waa'ee mirga namaa, waa'ee dinagdee, waa'ee siyaasaa akkamittiin fooyyessuu dandeenya isa jedhu irratti tasgabbaanii hojjechuurra hundumtuu wal harkatti qabuutti waan deebiinatti fakkaata. Inni kuni rakkina guddaa fide. Uummati inni ala jiru kun immoo akkuma isin jedhe ammas namooti kun volontarii walitti dhufaniitu advocacy gochaa turan. Ammas gochaa jiru amma dandeettii isaanii. Dhaabo wal komitiin garaagaraa advocacy kan godhanii dhaaboti garaagaraa baay'eetu jiru. Gochaa jiru. Isuma isaan godhan kana keessaati iyyuu arra fakkeenyaaf ani seenama biyya sana keessatti sagalee hamma kana biyyoota alaa Itoophiyaa irratti dubbatanii amma dhaga'e dura dubbachaa ture. Yeroo inni gaafachaa turre yoo kan isaan nun jechaa turan yoo baay'ee puushii goone yoo dhiibne Itoophiyaan gara warra Chaayinaatti kufti wanta ta'eef sagalee keenya of kaafnee dubbachuu nu rakkisaa nun jedhu turan. Arra garuu baay'ee dubbachaa jiru. Kan isaan dubbatanii ammayyuu namooti baay'een advocacy gochaa jiru jechuudha. Hojjechaa jira jechuudha. Advocacy'n kun yoo hojjetu malee
dhiibbaan yoo godhatu malee garuu ammayyuu dhaabotti siyaasaa bilchina sana hin qaban taanaani rakkinni keenya wanta yeroo gabaabaa gidduutti furamu natti fakkaata. Wanta yeroo dheeraa fudhatu natti fakkaata. Kanaaf ammayyuu lubooti waldaa kiristaanaa, waldaan kiristaanaa namooti dandeettii qabanii caasaa garaagaraa qabanii tasgabbiidhaan akkamittiin dhaabota siyaasaa kana humna ijaarsaa akka isaan ta'an gargaara irratti deebi'utu nama jira. Akkamittiin humna ijaarsaa akka isaan ta'an akka isaan biyya sana keessatti waa'een mirga namaa akka furamu, waa'een siyaasaa akka furamu, waa'een duuganne hojii sanatti akka isaan deebi'aniif maal goona? Egaa yommuu waa'ee kanaa soofnu waa'ee Oromoo duwwaa soofnu irra hin jiru. Maaliif amma fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti rakkinni inni walxaxaan rakkina Oromooti. Biyyumti Itoophiyaa kan isheetti rakkachaa jirtu rakkina Oromoota. Garuu karaa adda addaa mul'ata. Maaliif biyya Oromoo kanatu giddugaleessa biyya sanaa ikoonomiidhaanis siyaasaanis waan hundumaa waan jiruuf hundumtuu impaayera sana keessatti gooftaa ta'uu waan barbaadaniif walitti hidhamee jira hundumtisa. Rakkinni biyya sanaa rakkina Oromoo wajjin walitti hidhamee jira. Kanaaf akkamittiin itti haalli kun furamaa ijaarsa malee ta'uu hin danda'u. Akkamittiin ijaarsi cimaan rakkina kana furu, akkamittiin dhiibbaa humnaa, dhiibbaa qajeelaa, dhiibbaa calleedhaan dhiibbuutu hin ta'in amma fakkeenyaaf seera tokko yeroo namooti waa'ee mootummachisuu haasa'anii baay'eedha dhiba. Mana ofirratti hin jissani. Mootummaan yoo jige Oromoo irratti jiga nama biraa irratti hin jigu. Balaan biyya Itoophiyaa keessatti ka'u biyya uummata Oromoo irratti kan nama biraa irratti hin ka'u. Maaliif waan hundumtuu achirra jira wanta ta'eef kan itti miidhamus kan du'us uummatuma keenya. Mee ilaalaa amma ijoollummaa keenya kaafnee ijoollee hiriyoota meeqa dhabne? Namooti ganda keenya keessatti guddatanii lola Sumaaleetti kan dhume eenyudha? Lola Eertiraatti kan dhume eenyudha? Lola yeroo darbe kan dhume eenyudha? Har'a kan dhumaa jiru eenyudha? Ijoollee Oromoota irras. Kan dhumni kun hin dhaabatu hamma dhaabooti siyaasaa bilchinaan tasgabbaa'anii dubbii wal harkatti qabuu dhiisanii gad of deebisanii fala barbaadan. Isa kana keessatti amantooti lubooti gargaarutu irra jira. Yommuu gargaaranii garas goranii yookaan garana goraniitu hin ta'in giddugaleessa dhaabbatanii karaa lama giddugaleessa dhaabbatanii gargaarutu irra jira. Isa kana gochuudhaanii qooda qabaachuu danda'u. Yoo garuu garee qabatanii furmaata fiduu hin danda'an. Maaliif garee gaafa qabatte yeroo hundumaa wanta isaa irra caalaa iskaaleetii goote malee faayidaa hin qabu. Ani gaa kun gaa ilaalcha goote gaate. Kun akka kanatti nu badhan akka kanatti hawwaa utuu kun ta'ee egaa Waaqayyoon kadhachuun nurra jira jedhee namana. Egaa qabxii hedduu kaastee jirta. Keessattuu immoo waldaan kiristaanaas ta'e luboonni soogidummaa isaanii sanaa roolii taphataniin agarsiisuu danda'u qabu. Yaada jedhudha kan sirraa argadhe soogidummoo dhaqee keessa seenuu qaba. Structure jiru keessa caasaa siyaasaa jiru jaarmiyaa siyaasaa dhaqanii advice gochuudhaan kadhachuu qofa duwwaatu hin ta'in soogidummaa keenya sana keessatti hirmaachuudhaan mul'isuu qabna. Akka namoonni walitti araaraman, akka namoonni tokkummaa uummatan gochuu qabnaadha. Kan ga'ee keenya taphachuu qabna akka luboota waldaa kiristaanaatti jetteetta. Waaqayyo gooftaan siyaa eebbisu. Mee kana asii baanetamma gara waldoota kiristaanaatti dhufna jaarmiyaalee siyaasaa keessatti waldoonni kiristaanaa roolii akkamii taphatu seeru bifa adda addaan dubbanneera. Amma immoo gara ijaarsa waldoota kiristaanaa Oromoo biyya alaa jiran kanaatiin si deebisa. Waldoonni Oromoo yookiis waldoonni afaan Oromoo biyya alaa biyyoota Afrikaa hedduu keessa Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Niwuziilaand biyya hedduu kontinentii baay'eerra jira jechuudha waldaan Oromoo. Waldoonni kuni tokkummaan isaan qaban tokkummaan jira ijaaramee yeroo dheeraatii qabe jechuudha. Haa ta'uti garuu tokkummaan kun walitti nama hunda walitti waldaa hunda walitti fidee jabaatee dhaabatee yeroo inni itti hojii hojjetu yeroo inni itti humnaan dubbatu sagalee isaa ol kaasee dubbatu hin arginu. Tokkummaan jira ni beekna akka Awurooppaatti jira akka Ameerikaatti akka addunyaattis jira. Waldoonni kun walitti dhufanii maaliif tokkummaa hin qaban tokkummaa jabaatee tokko maaliif hin qaban wanni amma mul'atu lakkoofsi tokkummaa waldootaa jala jiran
xiqqoodha akka odeeffannoo qabutti. Maal akkamittiin tarii waldoonni kun walitti dhufanii humna jabaa ta'uu danda'u gara fuula duraatti jettu yaadannoo laatti kanarratti. Ilaa tokkummaan waldoota Oromoo biyya alaa jiran kuni sagalee Waaqayyoo duwwaa giddu galeessa yoo godhate sagalee Waaqayyoo sun isaanii walitti qabuu danda'a. Isatu barbaachisaadha si'a baay'ee. Yoo sagaleen Waaqayyoo giddu galeessa ta'e hunduma kana walitti qabuu danda'a garuu kan dagachuun namarra hin jiraanne waldaan kun immoo amantoota of keessaa qaba amantooti kun immoo cubbamuudha. Jechuun si'a baay'ee jireenyi cubbuu hundumti keenya jireenya cubbuu baannee waan jirruufi jireenyi cubbuu kun immoo tokkummaa kana hin jaallatu si'a baay'ee danqaadha. Ofittummaa jaallata. Yeroo hundumaa ofittummaan lafa jirutti lafa ofittummaan baay'atutti tokkummaan jiraachuu danda'u. Si'a baay'ee rakkinni kuni inni waldaa inni alatti mul'atus waldaa kiristaanaa keessatti mul'ata amantoota gidduutti mul'ata. Garuu fooyyee qaba. Tokkummaan waldoota Oromoo waa guddaa hojjetan biyya yoo gadi ba'anii iyyuu waan hojjetan kan himachuu dadhabanii waan baay'ee hojjetaniiru. Ani yeroo hundumaa maal waan isaan guddaa hojjetan keessaa tokko biyya hojii wangeelaa guddaa hojjetaniiru biyya keenya inaan baqataa yeroo biyyi keenya baay'ee rakkina guddaa keessa turte namoota waldoota biyya baqaa jiran kana keessatti gargaarsa guddaa godhan wal gargaaranii wal gurmeessanii gargaarsa guddaa godhaniiru. Inni lammaffaani waldooti biyya alaa jiran kuni waldaa baqataati. Waldaa nama biyya isaatii baqateeti. Diaasporaa jenna. Egzaayilii jennu diaasporaa jechuun biyya lafaarra faca'ee jira. Amma namni biyya lafaarra faca'ee jiru rakkina guddaa qaba. Rakkina inni qabu rakkina qorqalbiidhaa qaba. Rakkina miiraa emotional crisis baay'ee keessa jira. Kana hundumaa qaba. Waldooti biyya alaa jiran kun lafa jiranitti waldaa kiristaanaa dhaabbatanii afaan isaaniitiin waaqessuu danda'uunsaayyuu namni kun tamsa'ee jireenyi isaa akka hin bannee fi qooda guddaa qabatan. Isaan achi keessatti sooramanii ba'aniitu baay'ee isaanii kan hojii siyaasaa hojjetan yookaan waan garaagaraa keessatti qorfatan. Isa kana akkatti himantu nama rakkisa. Meejarii gochuun hin danda'amu. Garuu waan qabatamaadha kun. Maaliif ani dhuunfaa kootti akka lubaa waldaa kiristaanaatti nan arga. Jireenya namaa keessatti geeddaramsi kun. Qooda guddaa qabu waldootii alaa jiran kun. Amantoota kana lafa jiranitti walitti qabanii uummatuma keenya tajaajiluudha. Biyya kana keessatti eenyudha kan afaan Oromootiin hojjetu. Meenatti maa. Jechuun hojii kooti jedhee ganama amma galgalaatti afaan Oromoodhaan kan hojjetu hin jiru. Waldaa kiristaanaa. Biyya keenya keessatti amma namooti hojii waldaa kiristaanaa kana xinneessuu barbaadu. Biyya keenya keessatti afaan Oromoo afaan hojii kan godhe waldaa kiristaanaati. Afaan Oromoo kun akka inni hin banne duwwaatu hin ta'in kan guddise waldaa Oromooti. Qoodi isaanii qabatamaadhaan jira lafarra. Arras kan hojjechaa jiru. Amma fakkeenyaaf waldoota Awurooppaa fudhattee achitti walitti ijaaramanii isaan hamma danda'anii uummata waldaa kiristaanaa jiran jajjabeessanii amantoota jajjabeessaniiru waan garaagaraas hojjechaa jiru. Lafa dandeenyetti immoo walitti finnee walii wajjiniin waan baay'ee hojjetamaa ture ammas yaalama. Rakkinni garuu akkuma tette walitti qabamee wanta tokko jala dhaquufi baay'ee rakkisaadha. Maaliif biyya namooti baay'ee individualistii ta'an keessa jirra wanta ta'eef namni hundumtuu waldaa isaa naannoo isaatti walitti qabamee mataa kana walitti qabatee humna guddaa ta'uun inni hojii guddaa barbaada. Yeroos fudhata. Lammaffaas immoo giddugaleessi sagalee waaqayyoo ta'uusaa irratti walii galuutu irra jira. Maaliif waldoota keenya keessatti jeeqamsa kan yeroo darbe uume rakkina waa'ee kanaati. Waa'ee fakkeenyaaf akkamittiin sagalee waaqayyoo ilaalla. Akkamittiin hariiroo waldoota warra kaanii wajjin hin qabnu. Akkamittiin diffaayinii goonsa jedhu irratti rakkinni kongregeeshinii keessatti waan dhalateef inni kun ol fuudhamee tokkummaa waldoota Oromoos jeeqeera. Inni kun garuu amma calalamee gar tokkotti waan deebi'ee jiru fakkaata. Rakkinni kun hin furamu biyya lafaa keessa jirutti. Garuu hammuma danda'anitti walitti dhufanii giddu galeessatti wanta hojjechuu hin danda'amu. Wanta qabatamaan hojjechuu hin danda'amu irratti hojjechuun garuu ammayyuu barbaachisaadha. Inni kun jiraachuu jira. Isa kana immoo kan gochuu danda'u luboota miti. Amantoota waldaa kiristaanaati. Luboota duwwaatu hin ta'in amantoota waldaa kiristaanaa jaarsolii waldaa kiristaanaa isaantu walitti dhufee mari'atee jajjabeessuudhaan tokkummaa kana jabeessa. I hope fooyya'aadhuma deema jedhee namana.
malee hin danda'ama wanti waldoota diiyaaspooraa waldoota afaan Oromoo biyya alaa jiran kana iddoo tokkotti walitti qabuudhaan humna jabaa akka ta'anii ijaaraman sanatti immoo ijaarsa sanatti gargaaramanii immoo saba isaanii fi biyya isaaniif sagalee akka ta'an gochuun inuma danda'ama jechuudha. Isa amma jiru caalaa hojjechuudhaan akka isaan gadi ba'anii sagalee ta'an gadi ba'anii humna ta'an gochuun hin danda'ama jechuudha. Hin danda'ama. Amma hin danda'ama. Kan isaan garuu jalqaba irratti walii kan isaa kan fooyya'uun irra jiru kan irratti hojjetamu irra jiraatu maalidha kan isaa irratti walii galu maalidha kan isaan gochuu barbaadan. Fakkeenyaaf wanta gochuu barbaadu sana yoo ifaa miti ta'e nama walitti fiddeeyyuu namni walii galuu hin danda'u. Abbabbaan ajanda adda addaa qaba ta'e. Wanti isaan hundumtuu irratti walii galuu irra jiraatu waldooti kun waldoota kiristiyaanaati. Waldoota kiristiyaanaa sagalee Waaqayyoon kan masakamanii jireenya kiristiyaanummaa jiraachuudhaaf dhuga ba'umsatti kan waamaman ta'uu isaaniitti amananii hafuura kanaan walitti qabamuu jiraatu. Hafuura kanaan yoo walitti qabamanii inni fakkeenyaaf waa'ee dhiibbaa uumuudha achi keessaa dhufa. Fakkeenyaaf hawaasa keessatti karaa araaraa ta'uu danda'a, karaa waan adda addaa ta'uu dhiibbaa uumuun achi keessaa dhufa. Yoo garuu fakkeenyaaf kan isaan walitti qabamanii mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf ta'e inni dogoggora. Maaliif dhumarratti rakkina fidanii mataan isaa iyyuu deebise. Jalqaba kan ta'u irra jiraatu dubbii Waaqayyoo giddugaleessa godhatanii babal'isuu wangeelaa giddugaleessa godhatanii akka waldaa kiristiyaanaatti immoo dhiibbaa qabaachuu giddugaleessa godhatanii yoo walitti dhufanii dhiibbaa kan arraa duwwaatu hin ta'in kan yeroo dheeraadhaaf fiduu danda'u kanumaan gochaa turanis immoo ammayyuu jira. Waldaan tokkummaa kan biyya kan guddaadhaa jira, kan Awurooppaa jira, kan Kanaadaa jira. Waliin sagantaa garaagaraa godhatu. Waggaa kana garuu jeeqamsi COVID kun waan dhufeef waan walitti dhufan natti fakkaata. Hojjechaa akka isaan jiran nan argaa. Garuu fooyya'uutu irra jira. Inni kun immoo fooyya'aa jedhee mana. Yeroo baay'ee waldoonni afaan Oromoo biyya alaa kuni yeroo isaan wal qoodan argina. Waldaamti tokko ture yeroo inni tokko cabsatee gaafa ba'u namni argina yookaas immoo yoo cabsatee ba'uu dides namni tokko yeroo inni disappointed ta'ee itti toluu dideefaa gaafa baqatu gaafa harca'u argina yeroo baay'ee waldoonni Oromoo biyya alaa jiran kuni even rakkoo guddaadha akka waldaan jabaatee dhaabbatee humna akka godhannee fi rakkoo uuraa ta'ee yaadan gaafa yaadan mana argetti mana observii godhetti jechuudha. Ati luba waldaa kiristiyaanaati egaa waldaa warra adiitti tajaajilta yoo ta'e iyyuu waldaa afaan Oromoos afaan kabiraas tajaajiltee ni beektaa kee jiraattee argiteetta waan ta'eef namoonni akka isaan tokkummaa isaanii jabeeffatanii jaalala Kiristoos keessatti wal danda'anii waldaa guddaa tokko fakkeenyaaf magaalota tokko keessa Oromoo hedduutu jira kiristaanota akka ta'an jechuudha. Garuu immoo waldaa tokko qabaachuurraa waldaa hedduudha akka jiru. Waan kan biraa miti differensi addaa waldaa adda addaa akka isaan qabaatan akka godhu hin jiru isaan gidduu. Garuu waldaa garaagaraati kan arginu. Odoo tokko ta'anii waldaa guddaa tokko qabaatanii moorra gaarii ta'a. Gooftaanis kana jaallataa jennee amannaa maayinni ishuumti jiru maayinni akka namni gargar fagaatu kana. Jeneraalii waan dubbadhe bu'aa riiformeeshiniiti tokko isa ittiin deebi'an maal akka ta'e. Inni lammaffaan inni hundi inni jalqabaa rakkina waldaa miti rakkina namootaati. Rakkina cubbuuti bu'aa cubbuuti baay'insa jechuun namni cubbamaadha wanta ta'eef yommuu sagalee Waaqayyoo keessatti guyya guyyaatti of ilaaluu dagatu fedha isaatiin hawwii isaatiin fudhatamu. Namni fedha isaatiif hawwii isaatiin fudhatamu ofittummaadhaan fudhatamu miidhamuu isa biraan ilaalu wanta ta'eef fudhatamuu danda'a jechuudha. Waan biraa keessa dhaquu danda'a jechuudha. Inni kun rakkina isaa achi keessa dhufu. Okay, isa jechuudha. Tokko isaadha bu'aa sanaa jechuudha. Rakkinni guddaan tokko garuu biyya alaa kanatti waldooti biyya alaa kanatti dhaabbatanii baay'een isaanii waldoota baqataati. Baqataan silumaayyuu rakkina qaba. Gaafa dhufee waldaa dhaabbatu walitti dhufee waldaa dhaabbatu tokkoffaa amantii garaagaraa keessaa dhufa isa undermine gochuun oola jira. Amantii jechuun denominationii garaagaraa keessaa dhufa. Inni mataan isaa yoo rakkina gaadha. Walitti dhufee garuu waldaa dhaabbata tokkummaadhaan. Maaliin dhaabbata afaanii? Afaan Oromoo waan haasa'uu fi walii wajjiniin dhaabbata.
yommuu wal wajjin dhaabbatee waaqeffachuu jalqabu yeroo muraasa booda rakkina inni sammuu isaa yaada namaa keessa jiru kuni suuta jedhee as ba'ee amantoota gidduutti jeeqamsa fide. Inni lammaffaani fakkeenyaaf biyya kana keessatti yoo fudhatte waldooti kiristiyaanaa caasaa mataa isaanii qabu. Luba waldaa kiristiyaanaa kan ta'u waldaa kiristiyaanaa kan geggeessu akkaataa waldaatti kiristiyaanaatti geggeessanii safara mataa isaatii qaba. Akkaataatti ijaaramu qaba. Amma fakkeenyaaf yoo maqaan Yesuusin fudhatte maqaan Yesuusii ijaarsa mataa isaatii geggeessa mataa isaatii akkaataatti lubamu kan tajaajilu kan lallabu isaan kun hundumtuu piroosesii mataa isaanii keessatti badhaasaa dhumti lafaa ka'ee luba waldaa kiristiyaanaa ta'uus hin danda'u tajaajila wangeelaa ta'uus hin danda'u faarfataa ta'uus hin danda'u. Waldaatu teessee ilaaltee filatteetu dhuga ba'umsa inni qabu jireenya inni keessa darbee hubannaa inni sagalee waaqayyoo waan baay'ee keessa darbee waldaa warra guutuu wangeelaa fudhattee masara keessa biyyatti jechuudha gaa. Garuu yeroo dhiyoo asitti geeddaramsa waldaa kiristiyaanaa keessatti tokkotu jira. Maaliidha? It's a kind of absolute democratization itun ta'ini akka anarkii dhalatee jira. Guutummaadhuma biyya waldaa kiristiyaanaa keessatti. Maaliidha? Nama abbaamti fedhe waldaa keessattuu taa'anii waaqeffachaa jiranii abbaamti barbaade sagalee waaqayyoo butatee lallabee waldaa walakkaatti kudhatee bahee dhaqee waldaa dhaabbata. Maaliidha kun kan inni agarsiisu rakkina guddaatu jira. Rakkina bilchinaa fuuraa isa maal jedhu shaalootu jira. Shaaloodha. Bichaan namni discipleshipiin duuka buutummaan jireenyi sun hin jiru. Namni qilleessumarra deema. Kanaaf inni kun maal godhaa? Tokkummaan amantootaa gadi lafa dhaabbatee dubbii waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin giddugaleessa godhate jireenya amantii sanaa fi dhuga ba'umsa sanaanii wal tajaajilee waliif obsee wal danda'ee waliin jiraachuu irraa faffaca'eetu akkuma barbaade godha jechuudha. Amma kanaaf garatti dhaaban iyyuu hin jiru. Kun garuu rakkina guddaa fida waldaa amanaadhaafis rakkina guddaa fida waldaa kiristaanaafis rakkina guddaa fida. Fedha namootaa jechuudha kun namoonni tokko luba ta'uu liidarii ta'uu barbaadu jechuudha. Sirna mootuun hordofiin cabsatanii bahuu filatu. Amma fakkeenyaaf waa'ee luba ta'uu iyyuu miti wanta isa. Waa'ee amma fakkeenyaaf anaafati waldaa keessa jirra. Waldaa keessa gaafa jirru walitti buuna. Gaafa walitti buunu sagaleen waaqayyoo kan inni waldaa nuu kenneef tokkummaa nuu kenneef akka achi keessatti jaalala barruuf. Walii dhiisuu akka barruuf. Danda'u akka barruuf. Waliif abboomuu akka barruuf. Wal tajaajilu akka barruuf. Tokkummaa amantootaa keessatti barrata. Tokkummaa amantootaa keessatti kan hin barre biyya lafaa keessa dhaqee baruu hin danda'u. Rakkina amantootaa wal dandeenyee waliif dhiifnee wal tumsinee yookaan immoo wanta adda addaa keessa darbinee gara tajaajila waldaa kiristaanaa cimsuurra hundumtuu wanta anatti tolu, wanta ana gammachiise, wanti sammuu koduu waan itti walii galu hunduma fudhadheen gargar deemaa jechuudha. Yookaan immoo walitti buunaa jechuudha. Amannaan kana gidduutti rakkata. Kan kana godhu maaliidha yoo itti na gaafatte kuni bu'aa cubbuuti. Bu'aa cubbuu kana immoo kan ittiin kontiroolii gochuu danda'amu abaarsaan minii dheekkamsaanis miti. Dubbii waaqayyoo duwwaadha. Discipleshipiin jiraachuudha. Halkaniif guyyaa namni sagalee waaqayyoo waliin dubbisuu fellowshipii sana keessatti barachuu isa barateetti jiraachuu inni hundumaa caaluun garuu hafuura tokkummaa sana keessatti waliif dhiisuu danda'utu nama jira. Lafti kun hin jirretti tokkummaa waldaa kiristaanaa jiraachuu hin danda'u. Inni dhuma egaa ati luba waldaa kiristaanaa waan taateef akka ittiin haasofte naan jedhu ilaa waldaa kiristaanaa keessa actually ifaa ta'e yoo hin jiru ta'e tokkummaan amantootaa rakkina qaba yeroo hundumaa. Kanaaf rakkinni waldaa kiristaanaa inni biyya alaa jiru kuni rakkina keenyaaf jalqabate baqataa ta'uu keenya yommuu baqataa taatee biyya kana dhuftu immoo istaatasiin keessa akkuma kana garaagaraadha. Egaan marii keenya gara goolabuutti finnaa luba Gammachuu Olaanaa sagantaa kana irratti dhuftee waa'ee hirmaannaa akka luba tokkotti hawaasa Oromoo biyya alaa keessatti gochaa turtee muuxannoo qabdu akkasumas immoo
waa'ee tokkummaa waldoota Oromoo biyya alaa akkasumas immoo rakkoo waldaa Oromoo biyya alaa keessa jiru ilaalchisee yaada qabdu wanna nuuf qoodee fi Waaqayyo Gooftaan guddaa si haa eebbisu. Yaadatti nuuf qooderraa namoonni dhufanii ilaalan akka hedduu baratan amantii keenyadha. Yeroo biraas akkuma kanaa mata duree kanas ta'e mata duree kan biraa irratti bal'inaan kan mari'annu ta'a. Isaadhaa asumaan xumurra Waaqayyo Gooftaan guddaa si haa eebbisu. Nagaatti. Eebbifamaa Waaqayyo si haa eebbisu. Isinis waan afeertanii na gaafattanii fi Waaqayyo si haa eebbisu.